Nama kuasa duran ina dema, biya amorota, biya etota, biya terzota, biya kana alota, biya etota, biya idusota tesiriesa, alis isan nan berles. Adi wan oyuri salif inkomain, isalif isagadin, oji salif buka imbuin, ibawa oyuri salif berlesi, utubota agasani cacapsi, ana Waaqayyo gooftaa kee hojjedhu ani immoo bishaan kee nan eebbisa dhukkubas keessaa nan balleessa biyya kee keessaa dubartiin ulfirraa ba'u yookiis dubartiin dhala dhabdu hin jiraattu bara jireenyas guutummaatti siif nan kenna ani naasisuu koo si dura nan ergaa namoota ati itti Uftu, ultumas waliin wal alchisa. Diinonni kee hundi isaanii dugda sitti gatanii akkas jalaa fiigan nan godha. Ani foonsa isa heetota, kana'aanota, heetota sirraa argee baasu nan erga. Lafti qonaa ta'e bineensa wal qoree akkasitti hin baay'annetti ani waggaa tokko keessatti sabaa Saga sirraa inayu hamma ati hortee baay'attee labicha dhuunfaa kee godhattutti xinnoodhaan fuula kee duraa isaan nan baasa. Daarii lafa keetii galaana diimaatti amma galaana Filistiyaatti lafa onaadhaa amma laga Efraatisitti nan godha. Warra biyyicha keessa jiraatan immoo harka kee keessaa nan buusa. Ati ofii of duraa isaan argitee in baafta isaanii wajjin waaqayyoon isaanii wajjinis kakuutti hin galin ani irratti cubbuu akka sin hojjechiifnetti isaan biyya kee keessa hin jiraatan waaqayyoon isaanis yoo waaqessite kiyyoo sittin ta'a. Seera ba'uu boqonnaa 23 lakkoofsa 23 kaasee guddaa nama dubbisee mata dureen koy lolichi kan waaqayyooti hin eebbate. Kan jedhu irratti dubbadha. Kutaa kana keessatti irra deddeebi'ee dubbiseera waan ta'eef tuttuqaa waan hin deemuufi seera ba'uu kana kan barreessu Museedha. Museenii kutaa kana gaafa barreessu seera ba'uu boqonnaa anamma dubbachuu barbaadu 23 irratti seenaa jara tokko yookaan seenaa warra amma siree tuqaa turre tokko xiyyeeffannoo godhee dubbata. Seera ba'uu jechuun isaayyuu seera waaqayyoo Israa'eliif laate seera ittiin darbummaa jalaa birmadummaa ba'an akkaataa geggeeffama sabichaa kan ta'e waaqayyoo qajeelfama isaa Museetti kan laate jechuudha. Seerri kuni seera waaqayyooti. Namni tokko gattaa'ee yaadeetiin talee goreen ijaaramee kan kaa'eetu hin ta'in waaqayyoota Museetti hime. Museen immoo barreessee sabaaf dubbisee akkamitti sabni kun deddeebi'uu akka qabu, akkamitti sabni kun akka jiraachuu qabu gaayidaansii waaqayyoo saba kanaaf kenneedha jechuudha. Seerri kuni Museen waggaa 120 jiraate. Umuriin Musee macaafni qulqulluun gaafa kaa'u waggaa 120 jedhetu ka'a. Waggaa 120 kana seenaa gurguddaa yookaan immoo iddoo gurguddaa sadiitti qoonnee ilaalla. Waggaa 40 mana mootii Gibxitti yeroo sana dabarse Museenii mucaa waggaa 3 ta'ee seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa Afrikaas ta'ee yoo dubbiftan tokko qabxanii Afrikaa yoo dubbiftanii akka bara Museen dhalachuuf jedhe mootiin Baabiloon kun ijoollee warra Ibrootaa dhiira dhalanii akkan guddifanne mootiin hamaan Yoosef hin beekne tokko du'a Yoosef booda eega ta'e booddee jarri warra Ibrootaa kun nurratti baay'atanii guddatanii bor nu fixuu nu balleessuu danda'u waan ta'eef ijoolleen dhiiraa isaanii dhalatanii akkan guddanne awwaajii baase. Keessattuu warra Gibxii gaafa itti ramadu keessattoonni sun waaqayyo waan sodaataniif ajjeesuu sodaatan jedha. Dhiira yoo ta'e dhaqanii micciiranii ajjeesuu,
dubara yoo ta'e immoo nambisu haa ta'u malee dhiirris dubartiin dhalatee guddachuu jalqabe waaqayyo sodaachisuu isaan gaafa golguu isaanis hin dhiisaniidha. Kanaaf waaqayyo jara mana godhachuu dandeessise. Isa lammataa waamicha lammataa waamee amma iyyuu hojiirra hin oolle qajeelfamni koo dubartoonni warra Ibrootaa dhiira dubartiin dhalanii guddifachaa jiru maaliif hojiitti hin jijjiirrennaan akka jedhan dubartoonni warra Ibrootaa ciccimoo uumamaan jajjaboodha. Dugda qabaa hin barbaadanii ituu bira ga'iin ta'e waan ta'eef yeroo isaan mucaatti godhatamanii wallaalleedha. Akkas eegale eebbennaanna dhiira yoo ta'e kana booddee dhaqaa fi hafuudhaa fi galaana Abbayyaa keessa buusaa jedhe. Waaqayyo immoo warra illiqanyootaa illiqanyaadha waan ta'eef yeroo hamaa sana keessa dhiirri dhalachuu carraa hin qabne keessa Museen dhalate. Bara Hinduu jedhame keessa dhalate. Innamma jiraate seenaa ta'e kun bara Hinduu jedhama waajjira jedhame keessa dhalate. Anu waan tokko siin jedha. Mul'anni kee bara Hinduu mul'anni dhalootaa hin bara mul'anni dhalootaa jedhame keessa dhalatee dhaala. Waggaa 40 achi jiraate gaafa waggaa 40 ga'u amantii seenaa isaa keessa baay'ee naqu amantiidhaan ilma intala Fariyoon jedhamee waamamuu dideedha. Sana booddee hin baqatee biyya Miidiyaanitti deeme Yeetiroo namicha jedhamu luba Miidiyaan tokkoof dhaqee intala isaa fuudhee abbiyyuu ta'e waggaa 40 ammoo hoolaatis. Maal ta'e? Nama mana mootummaatti guddateetti keetaan gabbu'ee kaayyoo dhagaa kaayyoo isheen jedhamtu boolla nama buufti. Kaayyoo isheen jedhamtu qophaa nama galchiti. Kaayyoo isheen jedhamtu daalachaas nama gooti. Kaayyoo isheen jedhamtu nama utaalchifti. Mee ameen? Haleluuyaa. Yeroo kofin naqu waggaa 40 booddee immoo waggaa 80 fixe. Waggaa 80 gaafa dhumu 40 mana Gibxi mootii Gibxiitti 40 lafa onaatti inni gaafa dhumu waaqayyo abiddaan itti mul'ate hin baan amma jedhe. Maal ennaan hojiitti galla jedhe. Baranamee ante lafatti ilaalamte lafatti qoramte lafatti gatii baafamte milikitaan dhufee ulfinni tokko si baasa. Miilli ulfinaa tokko dhufee si baasa. Eganaa booddee dhaqeetu mootii Gibxiitiin utuu wal takaraakkaruu utuu maal jedhu utuu ergaatti dubbatu saba Israa'el baasee Kana'aaniin ga'u waggaa 120 fixe. Sana booddee gara biyya isaatti deeme. Sana booddee Israa'eloonni gaafa Kana'aanii ba'an jarattii tokkotu karaa dhowwatte. Waaqayyo saba koo naa dabarsennaan iyyette. Himan dabartan maasii keenya keen dabartanii kanaa kanarraan dabartanii jennaan Waaqayyo itti dhufe. Warra Heetota, Hiwoota, Phergaamota, Pherzota warra jedhamu Hiwoota warra jedhaman isaantu karaa dhowwate. Waaqayyo waa'ee warra kanaaf ergaa dubbata. Egaa waaqayyo illola. Mee waaqonna lolettanii ture? Lolli kan eenyu jedhame? Waaqayyo akka jedhe saba kanaan akkasii ennaan itti amaan bayinaa jedhe. Xaaxaa jaraan naqinaa jedhe nan jalqabaa jedhe. Karaa mul'ata keerra isa dhaabatetti karaa abjuu keerra isa dhaabatetti waaqayyo lola jalqaba. Waaqayyo nan lolaa jedhee akkamitti waaqayyo lola? Tokkoffaa ergamaasaa erguudhaan akka jedha Ba'uu boqonnaa 23 ergamaa koosu duraan nan ina deema biyya Amoorotaa, biyya Heetotaa, biyya Pherzotaa, biyya Kana'aanotaa, biyya Ewotaa, biyya Ibuusotaattis si geessa anis isaan nan balleessa jedhe. Atitti fufta hin dhaalta ergamaa koosu du'ee balleessa. Ganama kana ati hin deemta kakuu waaqayyoorra isa karaa keerra dhaabate warri waaqayyoo hin buqqisa. Goottoo rakkinaa hin buqqisa. Xaxaa seexanaa hin kukkuta. Danqaraa ammeenyaa hin cabsa. Annan deemaa jedhime ergamichi na dursaa jedhe. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 9 kaaftanii gaafa dubbiftanii gaafa warri Yihuudotaa mootichi Heroodis Yaaqoobiin morma kuchisiisee Phexrosin manadhaa galchee Yihuudoonni baay'ee gammadaniidha. Tokko gaaftannaa dubbifatan. Kanaaf ayyaana warra Faasikaa irratti guyyaa Faasikaa sana irratti Phexrosin ajjeesisuuf jedheetu manadhaa keessatti teessisa. Haa ta'uyyuu malee cufamaa keessa mana kutaa afur ol cufame keessa eegduun barri irratti dhaabatanii eegan jirma lama gidduu sansalata lamaan hidhameetu jiruuti sagalee waaqarraa dhufe. Sagalee waaqarraa dhufe Phexros uffadhu
kai kophee keessa kaadhennaan Phexros irraa inni miila farka irraa hin harca'e. Amma waan sagaleen inni harki namaa hiikuu hin danda'u. Waan sagaleen inni teknooloojiin hiikuu hin danda'u. Waan sagaleen inni addunyaan kun gattaa'ee mari'atee hiikuu hin danda'u. Sagaleen garuu hundi ammeenyaa raasa. Sagaleen garuu danqaraa cabsaa. Sagaleen dhufe sansalata harca'ee ergamaa Waaqayyo waa'ee kanaan barbaade. Ergamaa Waaqayyo isa dura bu'ee adeema. Phexros immoo taanee deema. Barriin ergamaa Waaqayyo duraa banama. Ergamaa duukaa Phexros hin ba'a. Isa lammataatti ergamaan hin naqa hin banama. Phexros ergamaa duukaa deema. Ergamaan cufamaatti deema. Cufaan ergamaa duraa deema. Waaqayyo rakkina keetti deema. Ati immoo Waaqa duukaa deemta. Rakkinni kee immoo miilla Waaqayyo duraan deema. Sana booddee barriin arfanuu eega baname inni guddaan man irratti geessu nama 72 malee hin banamu. 70 banamu 17 banamu hin baname. Mee hin banama dhaakaa. Hin faarfannees sirriitiin saalfattanii isa silaan hin faarfachaa moollem. Mee naa banama jedha. Haleluuyaa. Ergamaa dura bu'e. Inni lammata ba'u boqonnaa 23 akkasuma keessa deebii 31 argachuu dandeessu. Keessa deebii 4 ba'u 33 argachuu. Inni lammata isaan mormitanii irratti isaanin mormitanii isarratti hin kayinaa. Isin maal taatanii mormitanii isarratti hin kayinaa. Maal ta'uuf Waaqayyo sii loluuf Waaqayyo wajjin walii galuun barbaachisaadha. Yeroo tokko Waaqanuu lolu lolla. Beektus akkasii seexanni ajandaa tokko fiddi. Maaliifitu akkana gootee situ na balleessee situ na uumuu dogoggoree situ namaa gadi na godhee situ na guggubee situ naan taphateenna amma jechuun nu lolaa irra. Isa nu lolu silaa kan nu lolu kan biraadha, kan nu lolu kan biraadha. Waaqayyo sii lolaan jedhe. Yeroo Waaqayyo sii lolu Waaqa ajjin lolaa malee Waaqa lolina. Yeroo baay'ee maa rakkina kana narra keessee maa na dhukkubsachiiftee maa balbala natti cuuftee jechuurraa yaa Waaqayyo naa baneedha. Wayyu macaafa qulqulluurraa rakkinni amma lakkoofnu jira. Qormaatota Iyyoob caalaa namni qorame hin jiru. Warra ka'an afaan yeroo isaan maseena ta'anii boo'aa turan ture hedduu isaanii argitu. Rakkinni anaaf isirratti jalqabe miti. Nama chaalenjii keessa darbetu immoo galataaf dhaabata. Mee ameen jedhaa akka jedhaam Waaqayyo ani maalan ta'a annan lola isin garuu maalan ta'in narratti hin ka'inaa. Ba'u boqonnaa 23 atis of eeggadhu dubbii isaa dhaggeeffadhu. Maqaan koo isa keessa waan jiruuf inni irra daddarba keessiif hin dhiisu. Ati isaan mormitee irratti hin ka'in. Warra diinaa diinettanii lolinaa itti na dabarsaa dhiisaa. Humna keessanii yoo deemtan yaali keessa yoo deemtan immoo hamtu eenyu lolu? Nama ergaa isaa ta'e jira. Lolichi kan koo ta'e Waaqayyo. Barbaade ta'a malee kunillee boksiin tana man qalbii jijjiirradha malee tokko si illee akkasin jettan warra akkasii barbaade ta'a malee waan barbaades hin ta'u. Taragaagay tasgabbaay ijoollee Waaqayyo illolatti mati illolchiifatti. Abeet nu illollatu hin ta'in lolaa qabna. Keenya lolaan lolachuun lolaa lolchiifachuu hin danda'amu. Lolli Waaqayyo kan keenyan caalamoo hin caalu. Dubbii Waaqayyo kan keenyan caalamoo hin caalu. Kanaaf ati dabartee karaa natti hin cufiin lolachuuf hin fiigiin ijaa baachuuf hin deemin ani ishiin. Sadaffaa warra isiin mormaniin nan mormaa jedhe. Ittiin mormin jenna natu mormaa jedhe. Ati jaalladhuudhaan gama biraan ati hojii walii galiidhaan bara biraan ati hamaanuu miidhiidhaan bara biraan maalinnaan anatu ittiin morma. Sababiin isaa lolichi lola foonii dhiigaa waan hin taaneef, lola fiizikaalaa mul'atu waan hin taaneef, lola qaqqabatamaa waan hin taaneef, waan hafuuraa immoo hafuuratu arga waan ta'eef, humna hafuuraa amma humna hafuura Waaqayyootu lola waan ta'eef maaliin ta'in ofii keen yaalii keen dandeettii keen maaliin godhatin ittiin darbiini ofin dhamaasiini ofin dadhabsiisiini.
22 dubbii isaa ba'eessa goote yoo dhaggeeffatte waanan sitti dubbadhu hundumaa yoo goote ani diina keetti diina nan ta'a warra siin mormanis nan morma. Dubbii isaa yoo maal taate ba'eessa goote yoo dhaggeeffatte abboommi koo yoo eedde ani warra diina keetti maalan ta'a diinan itti ta'a. Mee Waaqayyo diina kootti diina taa'edha. Eenyutu jedha ana kedem warra diina keettan maal ta'a diina ta'a. Ati maal yoo goote dubbii koo dhaggeeffatte olaantummaa sagalee koo fi yoo tolaatti yeroo baay'ee kun baay'ee manu ilaallata asirratti dhaggeeffadha. Yeroo baay'ee kan rakkisu Waaqayyo sarara isaan ala hin deemu. Waan na gadde waan sii gadde fedhe sarara isaan ala hin deemu. Kun amma laayinii Waaqayyoo tennaa ta'e sabbata jiraate fedhe dhufe asi daboo nama gargaaruun dhufu kotta deebi'edha. Mitire amma warri konkolaachiftoonni beektu amma makiinaamme namatu yoo namni tokko caakkaa keessa dhaabate achi keessa lixanii fuutu moo namicha tokkeessitti ba'a. Abeen danda'ama yoo sanaan alaa makiinaas miidhamuu danda'a namni sun miidhamuu danda'a tajaajilli sunis afuu danda'a. Kanaaf yeroo tokko Waaqayyo kottuu na gargaaru laa kanatti yoo jenne lafa Waaqoo dhufetti nu gargaarra jira. Yaada keenya fedhiin keenya eeukee ta'uu qabu danda'u qaba. Waaqayyo keessa ta'uu danda'u qaba. Waama aarreef, waama miidhamneef, waama miirri keenya keessi keenya motiveet ta'ee fi Waaqayyo ulaa sana waan nu dhaabatu nutti fakkaata. Inni ittaanu Waaqayyoolii isaaniif hin sagadin maalan ta'a ansiifan lola. Akkan sii lolu barbaadde yoo ta'e akkan si ofii koosii mul'isu barbaadde yoo ta'e Waaqayyoolii isaaniif hin sagadin baqadhu kan isaanii maabara nuumin wajjin waliin galin wajjin hin nyaatin jedhe wangeelli. Hin nyaatin jedhe wangeelli. Sana nyaachuu keen jiran fayyaddu taanaan gooftaa bu'aan buuftu taanaan wangeela lallabuu dattannaa ta'e immoo torbaan qabaatu isin hin danda'u jedheera. Garuu abaluu maallaan jedhaa ollaa dha'o. Namichi gaaf tokko duunaan ollaa makeessi awwaalee si biraa deebi'a kana ajjin ol baata. Ageessetta isa wajjin farsoodhaan firoomtan isa wajjin ayyaana buna dhudhan sana gaaf tokko namichi ollaa sanatu yoo duute qima boo'ee sokkaa ollaadha waan ta'eef illee si hambifachuu hin danda'u. Atis si hambisuu hin dandeessu boluma biraa sokkitu isa kana ajjin garuu attee jiraatta. In caala wangeelledhaa maaloo dabalaa jedhaa kaa. Kanaaf maalin ta'in Waaqatu ilaa namoonni akkasii dhuguma isiitti tasiroo san irratti qaba. Maaliif jennaani seetanni afuura tooftaa seetanaa moo eenyu biran ga'u sisteemaan hojjeta. Maal godha bishaaniin midhaan keessaa seetanni yoo jette daangesseera taanaa Waaqa maaliif Daani'eel fa'aa baala nyaanna foon hin nyaannuudhaan. Misaaq saarra qabdiin eegoo Daani'eel biyya Baabiloon keessatti gaafa cidhi qophaa'e qalmi guddaan qophaa'e baala muka sanaa nyaanna malee foon hin nyaannu cooma hin nyaannu maaliif jedhan. Waaqayyo waan ciigga'u qaba waan simatus qaba. Maqaan isaa haa ulfaatu. Waaqayyo nuu loluuf isa jalqaba maal ta'uu qaba reenuyi yaada Waaqayyo keessa jiraachuu qabna. Sidaantii Waaqa irra deemuu qabna. Isa Waaqayyo jibbe jibbuu qabna. Isa Waaqayyo godhaa jedhe immoo gochuu danda'uutii qabna jechuuf hin dhaqe. Seera boqonnaa 24 argattu akka jedha. Ati Waaqayyoon isaaniif qooma'in isaaniifis hin sagadin hojii isaan duukaas hin bu'in bifa Waaqayyoolii isaanii balleessi utuboota dhagaa isaanis caccabsi mormiidhaan ba'uu 23 argachuu dandeessu. Inni ittaanu Waaqayyo gooftaa keef hojjedhu akka jechuun inni tootaalii jireenyi kee dubbiin kee deddeebiin kee haasaan kee ilaalchi kee Waaqayyo wajjin qofaa haa ta'u. Addummaan kee wanti adda si godhu mattaawaqaan kee waraqaan eenyummaa kee kiristaanummaa kee kan ibsu mallattoon jireenyaa sirraan haa mul'atu. Inni ittaanu diinonni kee dudda sitti gatu. Dudda sitti gatu jechuun sirraa galagalanii si baqatu maal waan ta'eef ani waanan si loluuf. Waaqayyo ganama kana namoota baay'eef hin lola. Lola mul'ataas lola jaan argamus waan nama lolu qaba Waaqayyo. Menaa loladhaan
Ba'uu 23:27 ani naasisuu koo si duraa nan ergaa namoota ati itti dhuftu hundumaa waliin wal dhaalchisaa diinonni kee hundinuu dugda sitti gatanii akka si jalaa fiigan nan godha waliin wal dhaalchisa yoo furdaata si beeku ta'e ija isaaniitti immoo qallisee masitti agarsiisa si barbaadu sin argan si barbaadu sin argan meerre inni jedhu biruma jirtaa si hubachuu hin danda'an siin jijjiirame tii waaqayyo qaroo jaraarra waaqa mastaatiin tikeessan takka gaafate tan furdaa si godha takka qalloo si godhan ija jaraarra waaqa isa sammuu isaanii keessatti jirtu isa sheeppii kee jijjiiraa nama biraadha isii jinaa isaa adeemu si gaabbazuu iyyuu danda'u diina garuu hallelujaan jedhe mejjira yesuus jedhaaka inni guddaan garuu waaqayyo kana akka godhuuf nu maal gochuu danda'u qabna waaqayyootti amanu yaada isaa keessa deddeebi'u daangaa waaqayyoo keessaa ba'uu dhiisu ituu lolannu waaqayyo nuun lolu ituu qiimii qabannu waaqayyo nuun lolu ituu jibbinu waaqayyo nuun lolu ituu tarkaanfii mataa keenya fudhachuuf yaallu waaqayyo nuun lolu maaliif ennaan mirga isaa nuuf hin laanne waan mirga nuun laannetti waaqayyo nuun deggeru mee waaqayyo lolaa kootedha dabalaa jedha harka keessan ol kaasaa harka kee ol ka'e kana wanti si lolu daaraa ta'u jireenya kee mana kee irraa daaraa ta'u kaayyoo abjuu kee mul'ata kee irraa daaraa ta'u amma ol ka'u harka keetiin inni sirratti ol ka'e haa cabuun jedheedha elaa maakaatoo ma priva veena toona amma harka kee irratti aboo Kiristoos waameera atas jirta fageenya irraa dhiyoo irraa kallattii garaa garaan inni sirratti harka ol fudhate haa gogu inni ciqilee diriirfate haa kottaa'u angoo hojiisaa bushaa'u ni waaqayyo jireedha sasadi dabalaa jedhaaka dabalaa jedhaame waaqayyo akkannaan jedha namootan ijaabahuuf hin qaba jedhe ajjeesee maraachee miti si ulfeessee si kabaje ni waaqoo jaanaa baay'ee ijaabaa jechuun maa jechuudha beektu kan gadi hin dabartu hin guddattu hin milkooftu naman taatu balballi hin banamu warra jedhaniiti hixii fiisitti banee hixii fiisi guddisee hixii fiisi milkeessee kana booda lolli shin jiru kaa waan ittiin lolan hin qaban dachaasi guddisee simmee dheeraadha waaqayyo ati kaballaadhaan lafaan akkasiidha barbaadda maraachee ka biyyaa baasu barbaadda nama maraate kiyaa maal goota guyyaa tokko ijoollee du'a keessa irratti qarii sirratti xaafu malee maal godhu nama maalchii godha milkoofteen naannoo hongaa waaqayyo na milkeesse jaanaa baay'ee inni ajjeesee jaaba'u jawwicha malee waaqa miti inni salphisee jaaba'u seexana malee nama waaqa miti waaqayyo garuu si guddisee ameen mee harka keessan ol kaaftan kanaan miilla keessan akkasitti qabaa baay'ee gadi hin jedhina miilla keessan qabadhaa waaqayyootu dhufe abidda kaamaa soota abiddatu dhufe intala tokko balaa makiinaatiin seexanni galaafachuu barbaaddi walakkeessa asfaaltii irratti lafaan ooftee makiinaa irra baasuu barbaaddi abidditti qabata miilla kanatti xaxxe dhaashan abiddatutti qabata ilaa abiddi dhufeera hafuurri kun ammoo qonnaan argatu harka isheet abidda waan ta'eef barruun kun abidda maqaa ta'eef baranuma kanan baatuedha aarsaa guddaan itti kaffaleedha dhamaatii guddaan dhamaedha hellikiinaan qabatte hellikee ittiin qabadha hafuurri kun isa baay'ee yaalameen harkaa diigame kaffaltii naa kaffalame jira aarsaa guddaan nuu kaffalame namoota baay'ee irratti hojjennee milkoofne akkamittiin urkaa baatedha hafuurri kun amma taa'uu hin danda'u ilaa abidditti qabateera daf naawuta kottu naman jiikin kottu yeroo namni hin jirre akka namni agarreetti yeroo namni mana hin jirretti fuudhee ba'a yeroo namni mana hin jirretti fuudhee ba'a namni illee akka reeffa ishee nagarre godha kottu waaqayyo dhufe mattaawaqee malee nan bisedha salbatteettedha harka si qabetta biddaa harka si nyaatetta biddaa harka si gooletta biddaa jajeera gazab miila isheenaaf maqaa yesuusiin dhaabdab sobdu taashoof allena kottu
dhaabi. Salphatteettan jettani. Amma yeroo magaalattiin anaasaa muqoosaa fakkaata. Guyyaa sadii arri dilbata miti. Roobii waa'ee mucaa kanaaf gadda guddaa ta'a ture. Tokko mattaaqiyaa malee baasa. Lama sa'aatii namni mana jiretti baasa. Lafa dhaqxuun beektu hin baatii walakkeessa karaatti miila ishee akkasitti dhiisee lafaa illee qaxamti. Adiraashaan ishee illee wallaala mucaana. Qarre. Afeeraa. Fidaas. Na. Kotas. በኢየሱስ መቃ ኢየሱስ እንጀራ አፉራን ዋልቡ ቀቡ የሮ ዴራ ዱራ ነደገፈዳ የሮ ዴራ ዱራ irratti hojjetame ishee tokko afuurri kun rukutameera. Afuuronni kan biraan garuu afuura isa durra kan biraa irratti hojjetame garaa keessatti haareessanii bineensa godhan. Bineensa lubbuu qabu godhan. Bineensi kun inna naannaa laakka ittan argaan. Ilaalla naannaa. Aduure. Aduu. Na ilaale meeti. Barruu kee irratti abidda waame. Elaakaa. Amma garaa kee asarbuu jalqaba laa mala. Akka mucaa garaa kee jirtu garaa kee gangalachuu jalqaba mala. Jala sirbi kabinee sana amma gaana sitti dhufe abiddaan sitti dhufe gaama. Ela garaa dhiibuu jalqaba mala. Ela garaa kee sosochoo jalqaba la. Ela sosochoo jalqaba. Jedhamaaka abidda sinti qabate. Ela firoonni isaas jalqabanii dudduuba kan biraa dudduuba jalqabee dama ol duukaa deemaa kan gubaddaa dama abidda sinti qabateera. Damin teessu wambaricha abidda. Ela ini dudduuba mugu addunyaa isaati. Anka inni ajaja isa kanaas mugu addunyaa rafuun handuugaa gubachaa. Ela kaa qabee ela garee isaa amma gubatu inni kun yeroo gubatu kun jawweera waan ta'eef afuuronni isa bakkaatan gubachuu jalqabu waldaa kana keessa ibiddi si qabateera. Wambaricha abiddan godhe rifeensa mataa ishee maqeessa miila ishee abiddan godhe jireenya ishee abiddan godhe sirkaa baate ela gara waa inni gochaa tamalkat azallu ante zando saadateera maqaa waaqayyoon du'i keessaa shabboomaan jira du'i jabii keessaa du'i keessaa humni jawwee du'i dafiidu du'i keessaa ela wittifachaa ragaa abidditti qabate abiddeedhaa siyaasa diime achi gubataa jira mannashaa isaatu jedha abiddeedhaa kaasifiti miila isheen kaasifiti dhiiga walichaan kaasifiti tokko itti dubbadde kaasifiti daf namisitti kun jiru naamsa kaasaalo kaasas baas teessuma seexanaan qabnu gubadhu irraa kaasifiti ishee fayyamama wambarrii malee siif hin ejamu kaasifiti daf alatti hin baaftu eessatti hin baaftu naman jeettu kaasifiti abidda dhiiga walichaan kaas elaa dhufeem ela ariifadhu ariifadhu Fiisisuu barbaadaati waansaa booksanyaa wayii fakkaata goorichi fiisisuu barbaada. Alaa sagalee dhagaa alaa afuurri kun alaa sagalee dhagaa kanaaf fiisisuu barbaada baasuu barbaada la. Abidditti qabateera. Elaa waa dhaggeeffata elaa qilleensarraa waa dhaggeeffataara afuurri kun elaa waa dhaggeeffataara elaa hin qabamnan jenne elaa waa dhaggeeffataara ibidditti qabateera. Sasadi abidda dhaasin immoo sadumaa salphatteetti kottu dhiiga walichaa fidas wadeet ነው waamaa jiru hafuura qilleensarraa waamu jira qabamteettan jettanii maal jettan isin miilla kee ol fuudhi irratti jedhu qabamteetta jedhi maala waaqayyo sirra jeteera jedhi ka dabalaa jedhaa ka haleluuyaa
Abura tokko jira. Ambeena kaatuma paaraata ilaa tokko sammuu kana qaba sammuu aduu hojjanii qabanu sammuu keessaa fuudhani waan gootu hin beektu waan yaaddu hin beektu hundi keessan na ilaala. Na ilaala barruma koo ilaala ituma na ilaaltu ijatti bishaan guutaa imimmaan guutaa cannaquu jalqabala. Barru koo ilaala isin ilaala naasuutti naqeera naawuta baasa lafaan dheera kunnoo Iyesuus jireedhaa kaa salphisaan koo edime salphateera edika ani edika kan naa lolu waan an qabuuf iyyalla'uu wedhi harka keenatti ol kaasati barruu mucaa kanarraa abidda kaa'eera akka itti qabadhas kee na ilaali immoo kan keessan godheera du'icha laalala kan keessan godheera ela gara keessatti deebiseera ela abidda ela waan mucaa kana hudhee makkotta kanuma ishee qabee hudheetti tambisuu barbaadu jira ela abidda turfeera ibidda dhaasiyaa sadi jaratti deebi'a laa warra hojjetetti deebi'a laalala ela maayidha kottu baya abbaa dhukkubsatu laalla kottu ati fayyaadha kottu inuutu iddoo ishee ati of hudhii of ajjeesi iddoo ishee hudhii of ajjeesi ati laaddiyaa ilmi waaqayyoo jira hedhaaka dabalaa jedhaaka garaa kee kana si afuufaa takka akka nama dubartii ulfaa si godha garaa kee geewaa garuu hin jiru gaafa si bokoku si jabaataa wayyaa si dhiibaa hin cannaqamta kana takka immoo hin bada yeroo tokko nama faa sodaatta maallaan jedha namni etta mee namni kun lafa jirtu kai fayyuu barbaadda mallattichaan keeti harka kee lamaan harka koo warra gaa'e deemeka opereeshinii godhee nyaadha kan jettu deem footoo ishee nurka jiraa kan jettu deemeka nabattama fuula qurra ani immoo footoo ishee harka Yesuus galcheera laa sirkaa fuudhee footoo ishee harka Yesuus galchee dabi nabatiin barru ko jala daf gurgeessa fuuri keessa ibidda dhufe ibidda eeshe sagalee guddaan argansiis hin jenne caraanis okkee anoosi argaan jira naan tashoofta baay caraani sama waaqayyo jireedha as baasa ishee haadha mucaa ishee as baasi nagaadha kana booddee shimu kottu inu kaamsi ture qoyilaa abidda kaa'eera ilaa intu kerka qoyilaa sitti deebise waan ati ishee irra keessa maal duuti isheen hoganaa akka lakkoofti inatti hin qicini gubadhammayyuu ganaa gubadhu elaa kalaatii kee gubi hojii kee diigi gubadhu amma sagalee guddaan caraan ibe daf hin qobeeru hin gafin sagalee guddaan tokko lama sadii afur fayyasa yeroo tokko gororas fakkaate waan ta'e fakkaate kanas qaba. Jalan rukkuba. Si rukkuba? As keessan dhiitee jira. As keessan rukkuba. Dhiitee ma jira? Rukkuba baay'ee እናንተ ነው. Kabaan no ati netti nimne miti? Ay Yesuus akkana fayyiteetta deebi. Kottu. Amma caraan kiyyaa sokki. Lafi kun abidda, iddoon kun abidda. Waan ati garaa sheerra keessan immoo gara keetti deebiseera. Sekendii kanaa jalqabee ela anki ajjeesee kan Yesuusin chaappisiira. Gaduu dhibee keessa dafsi galuu dha. Maani garaa ishee keessa maal keessa? Jawwee. Attan goote keessa jawwee garaa keessa. Tanaa garaa tan goote keessa.
akkamittiin keessan jedhe si qabeera waaqayyo isa jabaatu atan goote keessa dubbii maqaa Yesuus hin dhaabatin fuula jawwee hin dhaabatu miti fuulli ko maal goota atetti keessa jawwee garaa keessa akkamittiin keessa dubbachiis abidda sitti naqeera atan goote keessa hin jedhe arrabichi kan kee miti maaliif hiita afaan ishee kan keeti moo maa akkamittiin keessa garaa ishee keessa jawwee atetti garaatti gale atetti keessa akkamittiin keessa buddeena nini buddeena jillaatte buddeena akkamitti jawwee taare ittiin mariitani maaliin marte jawwee maal saatiin marte daa'ima isaatiin mariitani ittiin amana waame kusheetani ishiin irratti guddattamma maqaa amma jawwee kee ilaali kaa si milkaa'ee barumbaraan irratti dheengaddan ajjeefnannaan nurkaa baatee heewu ishi abbaa manaanan ajjeesannaa nurkaa baastee mucaan kun immoo akkan guddannee amma jawween kee jiraa wasiin jedhe jawween immaa himme guyyaadhaan fixxamaana inni garaa kee yaa'oo du'ee maanne najjeeftoo maanne isa mammaatu naan hambisannaa mee inafu saati shan illee haa ta'u jettee nurkaa baate malee moo nuti har'aan beefneera amma dandeessaa hinduuti isa caraan beeka daf sagalee guddaa isa dhiibe utaa sagalee guddaa beeka arifat daf lama siyafe dhiibe daf eeshe maa inni garaan kee nagaadhaati maaltu ta'a garaan kee darbee dhiitaa si dhiitaa kan biraa mallattoo maalii agarsiisa akkanatti as keessa na gangalata hin gangalata attamatamte gangalata asii kaleessaa jaarkaana baachuu hin dadhabe Iddoo jijjiirrata. Bakka kabilaadhaan jira. Bara baraan hin jiru. Gooftaan jira. Shani xinnaa garaa kaa'anii isinii kadhanna. Ishii qooda ishee isin du'a. Reeffi ishee isin galu. Makiinaan isirraan ejjetu. Miila ishee dhiiga Kiristoos jechaa peseera. Salphattee salphate. Guardañoni galoo gadi baay'ee bitatu qaba. Caale nuti naan amratti baafee dhiigoo isa caale salphattee du'i gaafa oomishu malee. Ada bicara kata mana jernih matanya, dan dalam setan. Jangan lupa jadi betul. Wajib. Mata deh, negara. Apa mau? Sikubara. Kita ikut. Harga bocil. Harga malik kau kita. Waris itu kalau tidak karena harga atau kalau ni deh. Harga itu boleh. Mesti. Asal me. Enggak ke? Mate. Kerana sama ya? Naik tak? Mana gara naik cuma sih. Begitu sih kawan. Syarat tidak biar. Kalau ada kekur kaya, elah ni mo. Ada keroi kamu keras. Elah ni sesuatu. Jira. Negara kita mau jira lah. Basalah. Marah kita. Ati marah, ani emosi ini marah. Tapi marah. Ati marah tuh ke sivila mungkin. Agar tahu jadi mana mungkin. Nama marah cuma marah juga itu lah. Atau marah tu lah. Lah sedih. Dah.
Jadi pura-pura. Tanya kan? Jangan lagi. Tuh. Lam. Sadi. Abur. Sarwa. Dikas. Ya aku tidak. Tak betul. Betul tak? Saya dah buta kalau di kawasan itu kalau saya buta. Lah. Saya. Aku. Merah itu. Kero harga jalan kata kalau sih bocah tu. Menurutku be. Aku udah berada kotor ku banyak sikit atau kita kata mati. Karena batang kata mati. Jangan mesti tahu. Kalau makan kau ulfak. Hati kita sama kena radu. Tidak sudah kena air kamu. Aku tu kena awalan. Tidak nak. Wah ayo cek ada kita sudah. Jangan lagi nak. Sila orang kerana tu begitu tu mun datang kerana korban. Bagi fama buta akan mau tak kisah pun nak kata kot. Bagi fama pun bagi fama akan nak kisah tu buta akan nak kisah pun nak kata kot. Main bagi fama pun akan nak jadi awak akan nak jadi. Agenda pun boleh, gafi pun boleh. Isa akan terbuka dengan kamu dah ada. Isa boleh tu ture dewi ada pun jabat hal atau jujur dengan kamu dah ada. Ayat berkai. Mereka kekakuri. Harga kayak kau narga derbe. Kudus jadi me? Dapat. Akan furusan batu. Harga wasit tidak batu cerah. Harga kau kalau kau lebih ramai terasa. Amin. Ini warga orang para garu aja dah. Amin. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Ayo kita. Amin. Bukan ni rasa banget. Kalau ada berah kita katakan. Asyik ተስፋ የለም ጉልበት የለም አቅም የለም ይጥላል እኔ ግን ካንተ ጋር ነኝ አሜን ይረዳለሁ አግዛለሁ አሜን አትጨነቅ አሜን ሃሌሉያ ጋር ይሆናለሁ አሜን አትፍራ አሜን ብቸኛ ነህ አትበል አሜን እኔ እረዳለሁ አሜን እናንተ ካንተ ጋር እንደነበሩ አሁንም ካንተ ጋር ነኝ አሜን ሁልሽ ይፈታው አሜን ተባረክ ለዘላለም አሜን ተባረክ አሜን እናመሰግናለን አሜን እናከብራለን አሜን እናደንቃለን አሜን አንተ አደራዬ አሜን አንተ ቻላዬ አሜን አንተ ሻሎም ነህ አንተ ፓራክላጦስ ነህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብላቴ ይሁን ሻላላቴ ይሁን ሻላላቴ ይሁን ሻላላቴ ይሁን ሻላላቴ ይሁን namoonni idaan irra jirtu idaan guddaa maal akka ta'e idaan nama baratti yaaddu waan qosa irraan kaffale na waan baratti yaaddu takkatu atami teessaan jedhu canne qabdu waaqayyoon nan kaffale haleluuyaa waaqayyoon irraa kaffala idaa shiri kabila idaa ili kabila haleluuyaa እግዚአብሔር ከፋይ ነው Bicara waaqayyo ina. Isa amana deeme. Ishenda wedme. Dubartiin tokko abduu tokko abdootte baay'ee canna qabda. Maatii mana koorratti jireenya koorratti hubbetti yaaddoota lama tokko harka kee kaas. Dabii mukaaf dadda waan tirtanii qindeessan jira. Afuurri waaqayyo wanta kan dha'u barbaada. Abduu mana kee irratti abdootaa jireenya kee irratti abdootaan sodaata. Narratti hin ta'u isa sadi. Dabalee. Ndaw kot. Kira Yesus kira sinimu. Harta dan kabe bebedu tumile ke sochos. Harta dan kabe ebide sama tidak dia sochos. Kamu kia sochos. Odu kia sochos. Kasi kia sochos. Mawalat. Yepat. Ayabut. 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 Itu
Dab. Maal du'etta? Gaddaa mana kee galu namoota baay'atanii harka kee namaa tokko irraa ilaala. Halaalin jedheera maal lafa laata? Dab caraa jiru dab. Perbudak dab. Mucaan taa'u dhaan ishee moo. Keessa caraa jiru. Kodu tuli dok. Abidda gooftaa galuu keessaa dab. Abidda Yesuus galuu keessaa dab. Tokko. Ilaahin maqaa Yesuus caraa jiru. Patanaan tiga jira, patanaan kun garuu si osi madalli sanumaati jiraame. Amen. Garuu patani tuttu hojjetamee xumurameera. Amen. Isii xumurameera jedha. Sii xumurameera. Dabalaa jedha. Sii xumurameera. Kottu. Waan akka namaa tokko naa baadhame. Aayidaan deemu sanatti naa jedhu. Baramee. Barana. Isa nawwee. Isa nawwee. Isa eebodde. Isa eebodde. Kaasuutti hambaadha. Hin dhufe guyyaan jedhee. Hin dhufe guyyaan. Anis jedhime. Anis. Ijuma guute. Ijuma guute. Dubbachuun jalqaba. Dubbachuun jalqaba. Nanaasaa baranoo. Nanaasaa baranoo. Durillee. Durillee. Guyyaan Waaqayyo. Guyyaan Waaqayyo. Agawu jedheen. Agawu jedhee. Cal jedhe. Cal jedhe. Amma garuu. Amma garuu. Naa ga'e. Nama ga'e. Naa ga'e guyyaansa. Naa ga'e guyyaansa. Nambaye sese. Nambaye. Toko dabali. Nambaye. Sama dabali. Nambaye. Siwa selawa. Waan ati yeroo baay'ee ija laaftu. Yoom Waaqayyo sitti dubbata hin ta'u. Waaqayyoon dubbata hin ta'u. Garaan kee nawwa. Bara Waaqayyo kana godhee dubbate ta'edha wanti cina harkifama. Asin ba'u kakuun jira jan godhatu bara na hin dhalate. Ilma baata. Ulfina namni ittiin dhaadhatu sanatis baattee madirreetti baata. Kanaafuu fira fagoonni hoomee kottaa jechuun hin dhufe. Kottaa. Naa galateeffadha. Waaqayyo naa xumure. Si xumurameera jedhame. Namni siif haa ta'u. Barabaraan kabajamu. Ati keessa kana wajjin haa ta'u. Irree amaana waraana. Waaqayyo daandii irratti daandii baasa. Daandii qal'oo babal'ata. Gireedoroonni kun gararratti hin bal'isu gararratti hin bal'isu. Akka jedhe Waaqayyo. Mali yeduma kana boleh gaafete ko maali mali yoom waldaa tajaajiltaa yoom waldaa tarkamtaa maayini gaaffii baay'ata maali naa Waaqayyo kan kee taa'uu mitiidha. Waan si tajaajiluu qaba. Ergaa bittu qabda. Ergaa kana bittee ila akka nama shaamaa Masyama wadirra kakabsitu beektu akkas waa wadirra walitti qaqqabatu narka wadirra walitti qabatu narka ela waa'ee kee darbaa dabarsaa namarraa namatti nama sineeroti barbatu mul'ata kana narka akkee dhiyoo Waaqayyo barri tatamu barri hidhamu barri daangeffamu barri maalii yoo gaafachuu uumeera mana kee bimmonan dhaabadhe waan moo hin taati waan moo hin taati wanti kukkuuttee biqilaa jirtu jirti biqiluu duwwaa fi biqilcha godhatti. Taageetiin jiru garuu dhimmichi tumura. Birriin uumamee taa'e isaaf qophaa'een jiru garuu abbaan birrii ofa qotu godhe. Galatoomii bara. Waaqayyo jira. Waaqayyo jira. Dabalaa ameen. Waaqayyo jira. Maal jettan isin? Waaqayyo jira. Akkati wanticha ibsuun argisiisa. Nama isin biratti nama sadii jaalaluma baga gammaddeedha nama sadiitti jigaa. Sabaa Waaqayyo sana umarratanii kasaas nama sadii gaala
Waaqayyo Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluutu baga gammaddisiin jedha. Naani bakka jedhannaani namni baay'een mul'ata gadee kakuu gadee galaa'eera. Ijoollee qomoo fina jalqabsiisa. Asitti dhuga baatee ganaa baay'eedha. Injiruuma jiraata. Namoonni baay'een lama facaasanii nyaatu miti lafa qonaatu margaas. Namoonni baay'een nama gursaan harkaa nyaatu miti orma qaxxaamuree Waaqayyo kanatti agarsiisaa jira. Kanatti agarsiisaa jira. Harka xiqqata harkaa fudhatu miti naa jedha Waaqayyo. Asiin hiixatu asiin ammaarrata. Balbala leenneen banaaf jedha. Saaraa gadadoo ijoollee koorraa dhangaasa. Jecha afur ijoollee koo dhugaatti gurgura. Nama sadii baan keessa lixee kadhadhaa amma itti obboleessi keenya immoo gaafasa Waaqayyoon nu galateeffata. Namni gammadee garuu Waaqayyoon haa jedhamu.